Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu warreeni chaayinalii Nazii Hindisaadii jalatti argamtan. Amma kan maama afaanii jechuudha yookiin maaks sajanaan kana hojjennee si agarsiifna. Deemsiin agarsiisaa mee amma nan jammara laala. Bismillah. Dura akkanatti dachaa eeddala akkanatti wal irreeffattanii dachaastanii booda maqasiidhaan jechuudha akkana qassettanii murte jechuudha. Maqasiin keenya dadhabduudha baasti. Sabaraaga. Lama murreeraa nirraa kana booda nu hordofaa manuma keessan teessanii jechuudha. Shurraabii adii kan ta'e irraa akkanatti hojjetachuu dandeessu. Yaani bifa barbaadesantu filata akkanatti hojjetachuu dandeessu. Yeroon kun yeroo koronaa waan ta'eef laazima barbaachisa jechuudha. Yeroon kun warreen bitachuu hin dandeenye akka kanatti fayyadamuu dandeessa jechuudha. Shurraabii miillaa yookiin afaan Amaaraatiin kaalsiisa jedhamu akka kana ta'a jechuudha. Akka kanatti deebistanii immoo dachaastanii jechuudha. Ilaa kun akkanatti jechuudha kalaas. Kana booda immoo eenyu bareedaa isaa ta'eera jechuudha. Mandiilii yookiin sooftii jechuudha. Akka kanatti dachaastanii keessa kaa'attu amma sirreeffaan jira jechuudha. Akka kanatti keessa godhattanii akka kanatti jaawisa godhattanii waa tokko baasii tokko malee jechuudha. Mandiilii kun keessa jira. Akka kanatti eenyu hojjechuu jechuudha. Maaksii afaan Oromootiin immoo kan maamasa jedhanu akkanatti koronaa vaayirasii ofirraa deebisaa isiniin jenna. Subscribe, share, comment nu godhaa isiniin jedha. Warreen miseensa ta'in miseensa keenya nu ta'a.